gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirru gara eessatti deemaa jiru Phaawulos fi Sillaas gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirru xomboreen hafuura hooda dubbachiisuuf keessaa qabdu tokko nutti dhufte. Hafuura maalii qabdi? Hafuura hoodaa of keessaa qabdi. Hafuura hoodaa of keessaa waan qabduuf nutti dhufte. Isheen hooda dubbachuu isheetiin immoo horii baay'ee gooftota isheetiif in galchiti turteedha. Dubartiin kun hafuura hamaatu dubartii kana qoxaaxaree jira, bitee jira jechuudha. Hafuurri hamaan kun galii galcha dubbateetuma. Mandara keessa biyya keessa olii gad deemteetu isa hamaas isa gaariis isa ishii ilaallatu isa ishiin ilaallanne haasofti, hooda dubbatti, hin moorti natti fakkaata. Kanarraa kan ka'e gooftota isheetiif galii hedduu galchiteetti jedha dubartiin kun. Hafuura hamaatirra jira waan ta'eef. Hafuurri galii galchus jira namarra taa'ee jechuudhaaf. Isheen namoonni kun immoo hojjettoota Waaqayyo Abbaati. Ilaa hojjettoota Waaqayyo Abbaati jette. Phaawulos fi Sillaasitti quba qabdeetu warra karaarra deeman, warra naannaa sana jiran isaan eessatti deemaa jiru? Mana kadhataatti dhufaa jiru. Dubartiin kun isaan arginaan calin jenne. Nama Waaqa tettee isaan hin sodaan. Dubartiin kun hafuura hamaa guddaatirra jira waan ta'eef maal jechaanii jirti? Ilaa isaan kun hojjettoota Waaqayyo Abbaati. Seexanni akka nuyi mucaa Waaqayyoo taane ni beeka. Akka nuti agalgaayii Waaqayyoo taane, akka nuti amanaa isaa taane hin beeka. Waan nu keessa ollu waan nu hojjennu hin beeka. Nuyi ilmaan Waaqayyo Abbaa ta'anitti of himanii miti. Hafuuruma dubartii sanarra jirutu ilaa isaan kun hojjettoota Waaqayyooti, tajaajiltoota jetteetu karaa fayyinaas isinitti himuu jetteetu iyyaa Phaawulosiif Sillaas duukaa deemteedha. Hamaa fakkaata amma dubbiin kun. Hamaan fakkaatu olaaltan. Ilaa isaan kun isaan nagaa karaa fayyinaa isinitti himu dubbii jireenya tarka jira Waaqatu isaan dhibe Waaqatu ittiin hojjeta jedhanii duukaa deemanii labsuun hammeenya amma kun. Hammeenya fakkaatu garuu hammeenya. Sirri dhaggeeffadhaa. Isheen waan gaarii fakkaatu dubbatteetu galii galchiti. Kana dubbattee agalgaayii baay'ee naaffessitee hambisteetti. Kana dubbattee nama baay'eerraa hayyaana fuuteetti. Hooda dubbachuu isheetiin. Sirni dhaggeeffadhaa. Kanarraa kan ka'e gosh Waaqayyo nama nuu kaasee hin jenne Phaawulos. Nama nuu kaaseera. Warri safaraa yoo gadi nu qaqqabanu Waaqayyo kinu addabaabayitti nu baasee ilaa isaan kun nama dibataati nuun jechaa jirti jedhee dubartii sana eebbifami Waaqayyo si haa eebbisu nuyi nama akkanaan argine hin jenne hin galateeffanne Phaawulos. Yeroo ishii duukaa deemtu amma namas hin jaju isin hin arrabsitu itti aartuu namas hin jaju itti naaramu garuu jedha kanas guyyaa baay'ee goote gaafa jalqabaa dhuma dhiisan torbee tokko guuttee dhuma dhiisan ji'a guutuun ooltu. Kana guyyaa baay'ee gootee jedha. Phaawulos garuu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko aaree jedha. Itti garagalee hafuurichaan ishiidhaanuu miti. Eenyudhaan jedha? Ishiitu akkas jedha odoo hin taane hafuurichatu irraa jedha. Hafuurichatu itti dubbata. Hafuurri kun hafuura hamaa akka ta'e Phaawulos hubateera hafuura isaa. Sanarraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosin akka ishee keessaa baatuuf sin abboomaa jedhe. Hafuura dubartii kanarra jiru sin abboomaa bahe jedhe. Hafuurichi achumaan ishee keessaa bahe hin dinne. Maaloo kana boodatti deebi'ee siniin hin jedhu keessaa nan baasinaa hin jenne. Keessaa bahe keessa taa'uun sirra hin jiru. Guyyaa ga'e dubartittiin duwwaatti haftee hafuurri isheerra ture hin sokki. Maaltu ta'e laata saboota? Gooftonni xomboree kanaa garuu kan ishee ergan jiru manaajeroon duuba dhaabatanii kana jedhu yoo kana jettan immoo asii milkoofna. Amma mee xonqaa'onni mana taa'aniitu maqaa kee fuudhanii bifa kee fuudhanii suuraa kee irratti waan adda addaan ikkoo dubbatan malee waan godhaniif anaafattu haa jaamtu haa okkoltu haa duutu haa awwaarradamu akkasaa ta'u jedhanii warri olii gad deemanii waa'ee kee xiggiittis biyya fagootti deemanii haasa'an jiru. Garuu waa tokko sitti hima barana inni siin mormu si biraa hin gala. Meerka keessan ol kaasaa inni naan mormu na biraa gala jedhame. Ittiin mormiti yeroo hundumaa ittiin mormiti duwwaa taate gaa bakka keessaa ba'ee sokkee
Gaafa keessa ba'ee sokkummoo warri gooftolii ishii ajajoonni ishii warri kana godheedhaniin yoo kana dubbatte isheen birri 5,000 soo galchite birruma 50 kennuuf hin oolle hojii hojjechaa oolti waan ta'eef. Kanaaf abdii horii argannaa isaanii jalaa cite. Yommuu baratan kanarraa kan ka'e Phaawulosiif Sillaasitu kana godhe miti jedhan. Namni dubartii kanatti bu'ee isaanii daffare. Hafuurri amaanii warra kan Kiristoos hin jaallatu. Warri kan Kiristoos hafuura amaan jaallatan. Warri kan Kiristoos hin taane garuu hafuurichi amaan irratti hojjeta. Hin sodaatu waan ta'eef. Namni kaleessa dubartii kanatti jajabinaan hafuura ishirra jiru irratti dubbate homtuun turre. Kana ishiin goonaan guyyaa baay'ee dhiisee bira darbe. Guyyaa tokko garuutti garagalee aaree jedha. Hafuuricha keessaa baase. Duwwaatti hafte. Yesus gooftaadha. Sarraa kan ka'e Phaawulosiif Sillaasiin qabanii daddarbachaa homaan goone hafuura hamaa baasan. Daddarbachaa gara lafa gabaatti fuula warra biyya seerratanii geessan. Lafa gabaatti baasan. Fuula warra biyya bulchanitti geessan. Maal godhan? Hin hanne, hin sagaagalle, nama hin dhiibne, siyaasa keessa hin jiran, seexanuma baasan. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Jarreen immoo fuudhanii eessan dhaqan? Gabaatti baasan. Bakka namni hundi isaan argutti. Achitti geessanii qorannoodhaan itti ta'an. Qorannoo duwwaadha. Yeroo ergamoota sana fuulaa jechuun warra Roomaatti dhiyeessan jarreen kun mandara keenya raasaa jiru. Haleluuyaa. Barana inni bamta mandara qaalluu keessa jiru siin raasa Yesus. Hin raasani mandara keenya nan irratti qindaa'anii. Amma waa dubbachuuf hin jedha mata duree isiniif hin kenna. Baga dhuftan warra irra dhuftan isin carra qaboota. Haleluuyaa. Mandara keenya nu jalaa raasanii. Waaw waan dubbatan nafaniiti. Mandara raafame. Seexanuma ba'eem. Waaqa biyya sanarratti dubartii sanarratti gooftaa ta'e hojjetu duwwaa gale. Kanuma raafamuun mandaricha. Haleluuyaa. Lakkaamee humna mandara raasutu nurra jira. Humna biyya raasu, humna jawwee raasu. Ameen jettaa humnichi sirra haa dhufu ameen. Humna akkanaatu irra jira lakka mandara keenya raasaa jiru. Abeet abeet abeet. Isaan Yihuudoota amala nuyi warri Roomaa fudhachuun ittiin hojjechuun hin nuuf ta'u nu barsiisaa jiru jedhan. Kana irratti namoonni baay'een Phaawulosii fi Sillaasiin mormuudhaaf jara kanatti dabalatan. Hajajjuun warra Roomaa sunis uffata isaanii irratti tarsaasanii huleedhaan akka reebamaniif abboomaman. Rukuttaa baay'eedhaanis erga isaan reebsisanii booddee mana hidhaatti isaan galchisiisan. Achittis jabeessee akka isaan eeguuf eegduu mana hidhaatti abboomaniidha. Ilaa lafa gabaa kanatti gaabbabamanii kan galan huleedha. Salphina. Ee'uu fedhanii Yesuusiif jedhanii wangeelaaf jedhanii addabaabayii qullaa dhaabatan akka namaate. Hattuun bara kanaa mirga isaaf hin falmataamamu. Nanna'i namana seeratti na geessee. Isaan seeratti nu geessan jenne jarroo farqaayuu bakka seera qabna akka barbaanne gochuu dandeenya jedhaniif warra biyya seerratan warra biyya geggeessan waan ta'eef hunduu jalloonni gareen nabdu waan ta'eef dhufte gaa eenyu irratti Phaawulosiif Sillaas irratti hulee dabarraban waan hundumaa ka'an mormiin itti baname kana duwwaan hin dhiisu mana hidhaatti galchan ergaa wayii qabadhee dhufe amma dhimma Phaawulos Sillaas miti isaan darbaniiru waaqni isaanii gar warrayyuu jira. Wanni Phaawulosiif Sillaas gargaare irrayyuu jira. Erga akkana jedhu sagalee raajii nama tokkotti dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Namni tokko suni ana warri jettan nu waan harka keessan ol kaasaa. Ilaa siin mormuu malee simmoo an jedhiiraa jedhe waan. Ilaa ergaa kana nama tokkoof han qabadhee dhufe nama lamas miti warri siin morma siin simmoo an jedhe Yesus. Mee akkas jedhime naan mormuu malee nammoo an jedhaame. Isa kana irratti dubbadhaaf. Siin mormu garuu simmoo an. Mormii jechuun maal jechuun? Amma namoota tokko naan falma, naan lola, gaa'elli koo lola qaba, manni koo lola qaba, kadhannaan koo lola qaba. Sirriidha qabna. Lolli isa kami, mormiin isa kami. Mormii jechuun kan dhaabatee namaan falmu jechuudha. Akkuma atu naan falmettu mana keen, guddina keen, tajaajila keen, gaa'ila keen, karaa hundumaan warra dhaabatanii falman isaan mormitoota jedhamu. Warri waan gaariidhaan falman mormitoota jedhamu.
warri waan qajeelaan falman mormitoota jedhamu. Mormii jechuun gufuu mul'ataa jechuudha. Maaliin jedhe? Mul'ata keetti gufuu jechuudha. Gufuun kaawwamu mormii jedhama. Warri otoo mul'ata qabdanii lolli sinirra jiru ergaan sinii qaba. Lolamuu kee miti. Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Lolamuu ni lolamta garuu mo'amtu siin jedha Yesus. Merka keessan ol kaasaati yoo lolameeyyuu immoo amuu dhaaraaja. Siif haa ta'u ameen. Gufuu mul'ata, gufuu guddina, gufuu kadhanna guutaniiru jiru. Gufuu wangeelaa jiru. Dubartiin kun gufuudha. Biyyaaf gufuudha. Hafuurri dubartii kanarra jiru. Gufuun jiru har'as. Biyya keessa jiru. Waldaa kiristaanaa jiru. Ollaa kee jiru. Fagaatanii dhiyaatanii jiru. Akkaatii darbiteen deemu. Uffannaa kee laalu. Haasaa kee laalu. Kadhannaa kee laalu. Tajaajila kee laalu. Ergaan irratti sii dabarsaadha. Ilaahee Waaqayyo gufuun akkasumaan kaanatiin darbitama. Ameen. Gufuu mul'ataa jechuudha. Mormii jechuudha. Namni gaafa gara dachee kanaa dhufu hundi mul'ata qaba. Waaqayyo mul'ata dhuunfaa kennee bira. Mul'ati karaa lamaan argatu. Tokko uumamaan lama guyyaa keessa. Gaafa Waaqayyo sammuu namaa banu maalifan uumame? Akkamittan uumame? Eenyuun na uume? Amma man biyya lafaarra jiraadha. Borummoo eessaan naqa warri mul'ata qaban. Gaafa gara mul'ataatti dhuftu wantoota gurguddaa kana sadan sammuu keetti eessan ture maafan dhufee eessan naqa boru kan jedhu yaadda. Kanaaf waanan dhufeef bara gabaabdu biyya lafaarra ture kana hojjedhee darbuun qaba gaafa tettee waan uumamteef sana of barbaaddoo of argitu gufuu baay'ata. Falmii baay'ata. Hin lallabin jedhanii jechuudha. Kana gochuu ishii gufuutti ta'aa jirti. Balbala banaa fi jirti seetanii. Gufuu wangeelaati dubartii kanarra kan jiru hafuurichi. Amma irrattan dubbachuuf jira. Gufuu mul'ata kee. Gufuu kadhannaa kee. Laaraa baajaanaa. Namni duukaa jiru jira. Dhuguma sinitti hima. Barana jedha Waaqayyo. Gufichi sin ka'u ati garuu bira darbitee deemta. Hin taa'u isaan jiru. Jiruun jedhe jiru. Isaan mormii jedhamu. Mana keessa jiru akka utubaatti. Harka kee ol kaas. Bira si dabarsa yoo lolluu jiraateedha Yesus. Ameerikaan totoo asii jalaa baqattee jiraachi gufuun. Ayi bakka rakkinni jalduudha rakkiseera. Jettee otoo Dubaayitti jalaa baqattee jiraachi gufuun. Gaamati waa gochuu barbaaddu hin ta'uun. Lakkana hin kadhattu jedhu. Nan faarfadhe hin faarfattu. Meerra charchii hin naqxu. Gufuu. Gufuun si kuffisuuf si danquudhaaf karaarra ta'a. Jiru hin mul'atanii gufuun bara amma. Inni mul'atullee amma ta'e irraa gorta. Yoo lafatti kufteessa uumamaa xaxxaragattee kaata. Isa dhokataa garuu ulfaataadha. Ilaasiin jedha Waaqayyo. Harka kee ol kaasime. Gufuu kasitti ta'ee jedhe gooftaan. Ameen hin jettu. Bira dabarsee si oofa isaan achuma taa'u. Gufuu yaada achuma jira. Achiin ka'u gufuun awwaalamee dhokatee ta'a waan ta'eef. Achumaa si danqa. Abbootii danqa. Daa'imman danqa. Biyya danqa. Raataa laabaa kaatiyaa. Inni intinaa afaa danqe sun siin danqu barana ameen. Lakkaafurri dubartii kanarra jiru nama baay'ee gufachiise. Nama baay'ee raayyaa molqeera. Nama baay'ee hiyyoomseera. Gaa'ela nama baay'ee diigeera. Habdii nama baay'ee kutachiiseera. Sakaan finyootti kennisiiseera. Sakaan qoricha nyaachiseera. Warra naanna'ee hooda sirratti dubbatu jedhe Waaqayyo. Guyyaa kanaa booda sirraannaa jedhe Yesus. Hin naanna'anii hooda dubbatu hafuurri dubartii kanarra jiru. Hin naanna'u magaalata baqa siraadha hojii ishiiti baqa. Itti mindeeffamteetti namni immoo waan itti mindeeffamen hojjeta. Mindaa kooti buddeen kooti. Shiroodha waan jedhu. Hanshii seexanni kanaan muudee gadhiise. Nama baay'eetti gufuu taate. Raajii baay'eetti gufuu taate. Hamanaa waldaa keessaa mucaa waldaa keessatti nama baay'eetti gufuu ta'e. Ergaan sii qaba. Atarra gufuun qabu jechuu dandeessa. Garuu fagaatees dhiyaatees haa ta'u. Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Warri siin mormaa jiran garuu siin mo'anii. Hiiki mormii sadaffaan kan nama mo'uuf yaalii godhu jechuudha mormii. Si mo'u garuu si mo'uuf yaalii godha. Bakka si kuffisuuf yaalii godha. Si boochisuuf yaalii godha. Mormii jedhama. Yaalii baay'ee goote. Abdiin monkutan akka
akka nu abdiin kutannu seexanni abdiin kutatu dhageessanii seexanni Addaamiif Yohaaniin qoree har'ayyuu jiran duune qodaa isaa du'e malee har'ayyuu seexana qodaa isaa du'a malee hafuurri hin du'u manfas ነው ይኖራል እንጅራት hafuurri Hewaaniin gowwoomsee irra jira nyaadhu ምንም ችግር የለም kan jedhu sun hafuurri Yesuusin lafoonaatti qore sun irra jira hin duune silxii qaba chilootaa qaba qancara akkatti si mo'u beeka akkatti si kuffisu beeka kanaaf karaa hundumaa siin morma gaafa sitti ka'u garuu waa tokko siin jedha Waaqayyo diinonni kee siin mormu garuu siin mo'anii jedheera kuni jecha macaafarraati mee akka jedhame naan mormu garuu nan mo'anii jedha namoonni mormamuu isaanii gaafa dhukkubsatan duwwaatti dhaga'ama kana duwwaa miti otuma fayyaayyuu qabaatte kan si lolu jira ta'u hunduu guutee mana kee keessa nyaanni jira qoda bukoon guutuudha uffanni guutuudha wanti hunduu guutuudha rakkoon qabu tobetu mormii jira si dhiisee mucaadhaan morma si dhiisee taadha warraa kee morma si dhiisee tobbolaa kee morma gaafa isaan mormu moo dhufanii sirra taa'u ati moo wajjin teessee qoramta mormiidha hin dhabamu mormii kanaaf kiristaanni kan ittiin mormuu qaba waan kiristaana mormu keessa waan gurguddaa sadii isinitti hima tokkoffaa hafuuricha hamaadha Phaawulosiif Sillaasiin kan morme dubartittii miti hafuura dubartittii irra jiru dhageessanii kanaaf Phaawulos illee dubartittiidhaan miti kan morme hafuura dubartittii irra jiruun hafuurri hamaan namatti hin gala sin sodaatu hafuurri hamaan hin qaqqabatamu hin dadaabbafamu garuu hojii isaatiin mul'ata hafuurri hamaan kanaaf dubartii kana qodaa godhatee mandhee godhatee keessa jiraateet hojii isaa hojjeta akkuma Waaqayyo hafuura isaa namarratti dhangalaasee karaa nama isaa nama fayyisu innis immoo seexanni hafuura isaa namatti galcheetu hin arginees warri keessumaa mana qaalluu turtan akkamitti maqaa namaa dubbataa qaalluu noottan hafuura hamaan yaa qaalikko hin beeka intinaas jeese namni maaliif mana keraa dhaabatti hafuura hamaadha waan kaleessa dabarsitee hin beekte hafuura hamaan mucaa guddatullee hin beekte hafuura hamaan kanaaf karaa tambisuudhaaf yaalii godha dhaloota ola deemaa biyyaaf nama ta'u hin beekte agalgaayii nama ta'u hin beekte nama hojii isaa diigu hin beekte kanaaf eessanan shibaa godhaa keessumaa namoota isa harkaa ba'an baay'ee adamsa seexan kaleessa kaaddeettaa harka isaatti si galfachuudhaaf siin lola kanaaf inni yoo barbaade hantuutatti sin gala kanaaf amma hantuunni uumama Waaqayyooti garuu hantuuta keessan hojii isaa hojjeta adurree abaarra nuyi jawwee abaarra nuyi jawween uumama Waaqayyooti garuu jawwee keessa ta'a waan namni jibbe achi keessa taa'ee hojjeta micoo bareedduu keessan isin hojjeta mucaa bareedaa keessan mucaa fokkisaa keessan isin hojjeta hafuurri hamaan hanqaaqurratti isin hojjeta amma nama tokko balbala isaanii jala hanqaaquu faa kaa'u hundaaqoo morma jal'isanii kaa'u irra hojjette naaffisineet hafuurri hamaan achirra taa'eetu nama sana miila isaa qaba miila kan qabe handaaqoo miti isa handaaqoorra taa'e jechuudha hafuurri hamaan warra cubbuu hojjetan balbala isaanii banaadha waan ta'eef itti gala qodaa godhatee itti fayyadamu dubartii kanatti qodaa godhatee fayyadame kanaaf warra dhugaa lallaban warra dhugaaf jiraatan warra dhugaaf hojjetan hin jaalatu namoonni otootti dhugaa hojjettoototti dhugaa dubbattoototti dhugaan kadhattu tajaajiltu maaliif si jibbu beektaa lafaa kaanii odoo hin taane hafuuricha hamaatirra jira hafuura hamaatirra jira nama si cinaatti garagalaati namni si jibbu hafuura wayiin dhabuuwweedhaani heeyyee nergineesin as keessa jira ilaata lafaa kee hin jibban wajjin teenyee dhugnee hin beeknu buddeen nyaannee hin beeknu as dhufee madarakii irra dhugaa ba'e darajjuma kan jedhamu ijaan arguun hin barbaadu odoo hidhaniitti nageessan akkam na godha laatan jedha eegasi dur yeroo na jibbu gaafa dhufu nama sanarraa Waaqayyo maal godhe hafuuricha irra taa'ee na jibbisiisu sana hin dhahe amma na jibbi taa'e naan akkamitti si jaalladhaa jedhe maal siniin jechuu barbaadeen gaafa obboleessi kee si jibbu obboleessa kee miti hafuura obboleessa kee irra jiru santu si jibbaa jira fireenditti sin gala abbaa manaatti sin gala haadha manaatti sin gala ijoollee hafuurri hamaan harka kee ol kaase
qodaa godhatee daa'ima keessan nama keessan nama baay'ee amantu jaallattu keessan afurri dhaabatee siif falmu guyyaa kanaa kaasee dhiiga holichaa si keessaa dhaamu naannoo keetii dhaamu qilleensaatii fudhattu keessan kan si qoru dhaamu. Nama tokko qilleensa dhaanii sin lola bishaanatti dudduunis sin lola. Kanaaf kiristaanaan kan mormu hafuuramaan dubartii kanatu mormaan miti. Otoo dubartii kanatu mormaan ta'e dubartiin kun erga afuricha maan keessaa ba'e ijoollee isaan kun karaa fayyinaa namatti agarsiisutti lallabuutti buufti. Ishii miti kan kana jechaa ture. Hin dhiifte guyyaa sanaa kaase. Hin dhiifte. Afurri hamaan yeroo tokko sin jibba jedheen dhufu. Sin jaalladha jedheen dhufu. Si miidhuudhaaf. Fedhii kee adda baafata. Waan ati hin qabne adda baafata. Waan ati qabdu adda baafata afurri hamaan. Eenyu akka taate eenyummaa kee duukaa deemee sakatta'ee qorata. Amma nama tokkoon aaraa gaafa wal bartan eessarraa dhufte biyyi kee eessaa akkamii otuma qorattan yookiin fira faa taatu. Nama otoo eenyummaa isaan qoratin hin firoonfattan hiriyaan godhattan yoo godhattan iyyuu dirqama qorattu waa'ee nama sanaa. Seexannis eessatti akka si kuffisu eessatti akka ayyaana sirraa fuudhu sirriitti riiseerchii hojjeta jechuudha. Akkasiin jedha gooftaan. Hasin mormu qabdaa jabaadhu siin jedha Yesus. Mormitoonni kee kun hin du'an. Lafarraa xaragamanii hin dhumani. Hiruma laga socho'ateen asittis ijoollee na biraa namne jiru. Biyya jijjiirratta, algaa jijjiirratta, gaa'ila jijjiirta, waldaa jijjiirta. Si biraa naman harka kee ol kaasi. Akka jedhu Waaqayyo siin mormu garuu bara kana booda siin mo'anii. Biyya kan waldaa kam galanii ba'u mormitoonni. Omtuu isaanii na'u. Ani eessumaan akka mangista samaa hidhatte na dhiba seetan. Iyyoobin hadheessuu dhaqe. Eessaa dhufte ennaan biyya lafarra jooraa ture. Joortuudha seetanni lakka. Iyyoobirra yaada kee keesseere. Iyyoobimmaa eebbiftee taa'eessa si qoma ta'e. Iyyoobimmaa qabeenya qaba dhala qaba ganamaaf galgala si galateeffata. Otoo iyyoomee si qoma ta'e ennaan. Dhaqi qabeenyi isaa si harkaa waan barbaadde godhe Waaqayyo. Ananna ajaa'ibu walgahii sana gidduu akkamitti hidhatte. Hin dhufa lafa ciisichaatti seexanni mee. Otuma dura nagaa taateertu amma gurraachofta. Sii falmuun dhufu. Buddeen fudhattee siina nyaadhaa jedhu dhufu. Buddeen sana xannaaftee kaatee miidhamta. Ergaa kee ol harka kee ol kaase. Wanta halkanii guyyaa saatii ati hin eegnetti dhufee siin mormu sana Waaqayyo mana kee keessaa hin dhaame. Warri siin morman saatiin qabani. Maalin jedhe? Otuma amma arra baqa nagaadha nan buleettu tokko karaa irratti rakkina sitti fida. Mana keessa rakkina sitti kaasa. Ijoollee arra nagaadha baqa gammadee waaqeffadhee kana gaafa sin jettanii dhuftan karaa irratti sin qaba. Mormii sirrii dhaggeeffadhu. Akka isaan hin lallabne guyyoota baay'ee kana goote. Afurri dubartii sanarra jirtu. Dhaggeeffadhu. Afuronni amoon guyyoota baay'ee si biraa nafani. Si biras turaniiru. Ati quban qabdu malee. Otoo Waaqayyo ija kee banee wanta si nyaachuudhaaf si duukaa fiigaa ture san otoo argite Waaqayyo fannoo isaa jalaan kaatu turte. Idaalakkaa kana na oolchee Waaqayyo. Kana faana dabarsee Waaqayyo. Ija keenyatti hin banamne malee kumaa kitila meeqa nu biratti fixaa oola. Dubbii isaatiin, hafuura isaatiin. Ameenii nu asii fudhannu nama meeqarraa Waaqayyo waa dha'aa oola. Ergaan sii qaba. Ergaa kana fudhadhu ammas. Siin mormu siin mo'anii jedhe Yesus. Akkam mo'amne gaa jabaan. Kanaaf hafuurri hamaan akka namaan mormu sirriitti beeka. Kadhannaa kee mormu. Qulqullummaa kee mormu. Waaqayyoon sodaachuu keetiin morma. Ati nama Waaqa sodaatu taanan maal abboo inti laaffaayyuu akka barbaadan ta'u ati immoo kanuma siin jedha. Akka ati sodaa Waaqaa keessa baatuuf si mormu. Qulqullummaa akka dhiiftu. Kadhannaa akka dhiiftu. Tajaajila akka dhiiftu. Waan gaarii ati hojjechuudhaaf yaadde hundumaa bakka maa akka itti laafaatti hojjedhu malee akka kanatti siin ta'u kunuu mormiidhaaf. Mormii mee qoy mana shaayii wayiin banadhaa siin ta'u itti dhuftee abaluuf hin taaneetti. Mormii hin banta torbee lama booda hin cufta. Mormii sanatti harka keessa ilaa Waaqayyo akkasiniin jedha. Namni siin jedhu natti fakkiin galtanii dhugaa gooftaa ilaa barana jedha Waaqayyo. Mul'ata keessa naannoo walitti si baasa.
Ila lallolame nam mormame jetteen niiftu Waaqayyo gooftaan harka diinaa sana sirraa kaaseetu balbala diinni cufe sirraa baneetu gara hojiitti si baasa. Ameen. Hafuurri hamaan irraa sokkite. Hin tasgabboofte lakka. Namni gaafa hafuurri hamaan irraa ba'e manni isaa nagaa, gaalli isaa nagaa, hojiin isaa nagaa, keessi isaa fayyaa. Namni hafuurri hamaa qabu akkamitti beekama? Cubbuu si hojjechiisa taane yeroo hundumaa hafuurri hamaan si galee jira. Iyyeen baane malee dafi nisa'aadhaan baase of keessaa. Dhageessanii? Nuyi seexana inni iyyee ba'u koo garraa miidhayyuu. Seexanni namma harkarra keessuyyuu malee didi. Yesuusitti waamnaan didi. Dur uffata kwaarii yoo argee ni iyya. Charchiin seennaan charchii seennaan lafa dhaa hin danda'u. Kuni maaliif kiristaanota humna guddaa qabu? Hafuura qulqulluutu irra jira. Laphee isaanii qulqulluudha, qulqullummaa waaqessu. Amma garuu didii waldaa keessatti zayitii itti nannee, bishaan itti nannee, lukatti fuunee, ijatti babaafnee didaa jira. Dhuguma isinitti himaa. Hafuura hamaa qulqullummaadhaan mormu. Fakkeenyummaa waaqa sodaachuu keessa jiraachuudhaan mormu. Hafuurri hamaan sitti gallaan waan gaarii miti, waan tonkolii bichaa si yaachisa. Of ajjeesifaa si godha akka waan iddoo turizimii ga'u hidhattu. Gaafa akka si yaachisu hafuurri hamaan akka si galee dhaggeeffadhu la. Sirri dhaggeeffadhu. Hati si godha taanaan dafii ofirraa ifadhu. Waan Waaqayyo jaallatu si morma taanaan daba ofirra kaayi. Iyyi dhageessaa ba'i. Yoo iyyellee ba'uu baate ammummatee sin ba'a. Dafqee sin ba'a. Urgufee sin ba'a. Kuffisee sin ba'a. Kanaaf inni guddaan hafuura waan ta'eef karaa inni ba'u hin beeknu inuma ba'a garuu. Ameen jettanii? Eeyyee. Waan gaarii yaaduu hin jalqabdu taanaani waan hamaadhuma yeroo hundumaa jireenya kee jeeqa taanaan dafee of sakatta'e. Nissa'a gal. Seexanni nama nissa'a galu ittiin mormee hin danda'u. Nama qajeelummaa keessa jiraatu, nama qulqullummaa keessa jiraatu hin danda'u. Dhiiga Yesuus jedhanii warra Waaqayyoon ofirratti waaman seexanni hin danda'u. Kana yoo gootan seexana injifachuu dandeessu. Akkasoo ta'e malee walduma duwwaa jalaa dheessitanii manatti fakkeenyummaa qulqullummaa hin qabdan taanaan sin irratti gooftaa ta'ee jiraata. Kanaaf yoo baatu si qabaa. Yoo karaan an deemattu bankiinaa dhabdaa, hojii dhabdaa, buddeenuma biyyi nyaatu dharrana nyaadha ootte buddeessi jalaa fuudhaa harka kee ol kaasine. Otoo ishee arganne maaluma goona laa. Harka kee ol kaase. Maqaa Yesuus warri siin morma sun guyyaa kana booda siin danda'in. Fudhadhu siin danda'in. Mana kee hin danda'in. Mana kee hin danda'in. Dhala kee hin danda'in. Hojii kee hin danda'in. Ilaa naman bilisa baasutu jira naan jedha Waaqayyo. Naman mana ishiitti ol galee dhaabadhuufitu jira. Naman dhibee keessaa dha'utu jira. Naman harka qabee oolchutu jira. Naman injifannoo kennuufitu jira. Eenyu akka ta'e hin beeku Waaqayyo hafuura lolaa mana keetirraa nan cabsa. Fayyaa keetirraa nan cabsa. Siin jedha Waaqayyo ameen. Galateeffadhume Waaqayyoodhaan. ይሄ ቀንበር ይሰብራል። በቃ እግዚአብሔር ይንጨብሳ Waaqayyo ይንጨብሳ ቀንበሪ kan. Amma guddataa deemtu guddatanii dhufu. Amma banamaasii deemu bal'atanii baay'atanii dhufu. Jabaadhu garuu salammaffaa foonii fi warra fedha foonii keessa jiraatantu siin mormu. Dhageessanii jarreen Phaawulosiin falman warra fedha foonii keessa jiran. Kanaaf uffata irraa baasan, qullaa dhaaban, lafa gabaatti geessan. Istiin namni tokko sin lolee uffata sinirratti ciree gaafa dabaabarra qullaa dhaabattan maaltu isinitti dhaga'ama? Hawwaarran bakka hin hawwaarradan hin salphisan. Kana hundumaa ulfinatti lakkaawwatan. La Yesuus biloo Kiristoosiif Yesuusiif jettanii yoo salphattan isaaf jettanii ulfaattu. Salphachuu yoo ta'e karaa Kiristoos nuuf haa ta'u. Ameen jedhaan. Ila otoo salphinni dhufe karuma isaa siif haa ta'u. Bakka dhuguma isinitti isaaf jedhanii anaaf jedhanii jedheen sin ajjeesu. Sin ajjeesu duratti miira. Mana qulqullummaa keessatti sin ajjeesu. Warra fedha foonii qaban kanatu dhiibee mana hidhaattis galche, addabaabayittis galche. Namoonni fedha hafuuraa keessa dhiisanii fedha foonii keessa jiraatan yeroo hundumaa lolli isaaniif diggisiidha. Maaliin jedhe?
lafa dhiibootiin dhabdan, lafa lolaatiin dhabdan, namoota fedha foonii keessa jiraatan, agalgaa isaa ta'an, amanaa isaa ta'an, lafa boonitti argitu, dhiiboo lolaa foonii keessa jiraatu. Diyata abbaatu harka isaanii sassaabbatanii isaanuma nama reebuutti dhufta. Eessa immoo dhaqu? Charchii immoo dhaqu. Warra akkasii warra hafuura qaban odoo hin taane warra fedha foonii qaban. Fedha foonii warra deddeebi'an. Jarreen kun maal godhan? Qabanii maal gootan hin jenneeni. Ifama maal gootan illee hin jenneen. Biyya keenya sin duraase miti jedhan. Waan biyyaaf qabsaan, waan biyyaaf dubbatan fakkaatani. Mandara keenya sin miti har'aasaadha. Barsiisisi fudhatanii gatteessan ikkoo nama baay'ee karaarraa kaachisaadha. Waan waaqa dubbatan fakkaatu. Waan amantii sanaaf falmaa jiran fakkaatu. Warri fedha foonii lolan gabaasa sobaa baatanii dhufu malee gabaasa dhugaan qabanii. Hafuuraamaa maaliif baaftee otoo jedhanii gaariidha. Maaliif hafuuraamaa otoo jedhanii ta'e jarri hafuuramaan nuufis hin ta'u lakka hafuuraamaa baasanii jedhu biyyatutti garagala. Kanaaf sobanii biyya keenya raaftanii mana keenya raaftanii aadaa seexanni sababa funaaneetu karaatitti miidhamtu sirratti waa godha. Amma isaan aarsanan isaan aarsuu qabadee foon isaan irratti irmijjaa fudhachiise. Hixuufani. Biyyi lafaa namaa biyyi lafaa kun warra gooftaan beennedha. Itti naannofte gabaan. Itti naannaan akka nama hatee. Akka nama caammaa hatee akka nama minaan nama jalaa hateetti itti naanna'anii sareenuu kabaja qabdi. Qullaa dhaabanii qaama isaanii mammadeessanii hidhaatti galchan. Amma dubbii guddaan gara gadii jira. Ittiin mormaniiti. Namni waaqayyoo mirga falmatu hin qabu. Kan falmuuf waaqayyoodha. Mee harka keessa ol kaasaa anaa kan falmu waaqayyoodha. Achitti annannaa ajaa'ibu achi ijoollee maal goon? Amma otoo sin lafaa kee namni tokko sun rukutee ofirratti ni iyyutu yookiin maalan si godhe namichoo maal taate miicoo maal taate jettanii waqabaa wayii illee kaaftu. Maleen calliftan yeroo tumaman zim yeroo kabalaman zim yeroo uffanni irratti ceramu zim waan godhan beeku isaan hin callisan hin falmachuun naqne dubbatachuun naqne siniin ammanna maaliif nuyitu jechuun naqne hin hidhaman waan godhan beeku waan ta'e gaafa ati mandhee diinaa diigdu diinni si hin tolu si qoruudhaaf karaa baay'ee dhufa. Kanaaf amma kiristaanni baay'ee saxanaan otoo loliin jiraachuu barbaada. Maaliif nan tuquu san tuquu nagaan jiraannaa bakka buna dhugii isa waamu anis inni waamu bakka nagaadhuma keenya jiraanna. Boonnan gaafa dhaxxanii mandheesaa tuttan bittinee sin ciniiruudhaaf deemu. Kannisi gaafa dhaxxanii mandheesaa tuttan dhuftanii dhufee sin hidduudhaaf fiiga. Ofirratti sin ilaalu. Seexana gaafa ittiin mormitan sin itti ka'a. Gabaatti kaasa. Biyya lafaatti kaasa. Fira koo biyyi lafaa siin tolani. Kokkolfaa si miidhu. Antee gabaasii ta'e hin jenneedhu. Gooftaan qabanii. Akkami antee birrii meeqa buufatteedhu sobanii sitti naanna'u. Akkami jireenya uffata keessaa bitteedhu. Mee guyyaa tokko naa ergisi maal dhugaa rabbitti na xalaadhuman dhabeedhu. Dhaqanii miti. Jireenya keetti naafanii na xalaa fuudhee deemanii ziyaa eebbisuudhaan waan biraan tuttuqanii fideen isaa. Guyyaa sanaa kaasee jireenyi kee qabamaa hojiin kee qabamaa maalan ta'e jetta. Hamma waaqayyo argutti hirma rakkatta. Nama meeqa takkasi bilisa ba'e paartii jalaa hanne uffatarra bakka afamu. Kootii jalaa fuune birrii irraa liqeeffanne birrii dhibba irratti hojjennee itti kennamne. Ergaan si qaba harka kee ol kaase. Waaqayyo irra diina kee irratti si dibaa jira. Guyyaa kanaa kaasee innumti dhaabatee lafa hojii kee manatti siin lolu waaqayyo sirraa gadi baasa. Mee ameen. Dhaqanii mana hidhaatti galan. Gaafa mana hidhaatti galan. Achi keessatti rafanii bulle. Madaan irra jira. Kana bira waardiyyaan dhaqxee hiite harki hidhamaa miilli hidhamaa. Arreebaman irra hidhaman. Ilaalaa jiru. Arreebaman irra hidhaman. Kun hundumtuu seexanuma baasan. Akkamitti sana mormu moo dafee isinitti himu tokkoffaa ayyaana qabaachuudhaan. Seexana ayyaana qabdan taan ammoo hin dandeessan. Kanaaf ayyaana kadhachuu qabdu. Nama ayyaana waaqaa qabu hin danda'u seetan. Akka namatti beeku. Maaliif beektu warra qaallichaa amma otoo isaan dhufani. Yookiin siiqqeedhaa yookiin margaa yookiin waanuma ta'e yookiin birdi libse waan ta'e hin dhabani waan ittiin beekama wayi. Nama ayyaana qabu hin beeka seetan. Eessanan lolatti kaasaa'edha. Seexana diina kee garuu mo'uu kanatti dandeessu birrii keetiin miti. Kilaashii keetiin miti.
fira jabaa qabaachuu keetiin miti ayyaana guddaa qabaachuudhaan ayyaana guddaa kana turreera. Ayyaanni guddaan kun yeroo addabaabayitti salphatan yeroo uffanni irraa ciramu irraan fuudhamu. Ayyaanni kun yeroo mana hidhaa galan wajjin gale. Ayyaanni kun bakkeetti nafne uffata bakkeetti hafe ayyaanni bakkeetti nafne ergaan sii qaba. Ayyaanattiin du'a ooltu siilaadha jedha Yesus. Ayyaanattiin mootu ayyaanattiin guddattu ayyaanattiin tajaajiltu Waaqayyo sirratti dhangalaasa jedhee ayyaana boo'i gaafa waldaa dhuftu ayyaana kadhadhu. Waldaadhaa kan argamu ayyaana. Wangeela keessaa kan argamu ayyaana. Ayyaana qabaannan iyyeetti mitiyeeti. Ayyaana qabaannan rakkataa mitiyeeti. Ayyaana qabaannan biyyaaf huntaata. Waaqayyo ayyaanumaan si haa eebbisu. Yoo fudhachuu diddannaa deebi'a giddeen lama waan lallabaa jiru beeka. Harka kee ol kaafadhu. Birrii caalaa Waaqayyo ayyaana siif haa laatu. Qabeenya caalaa, dhala caalaa, abbaa walaa caalaa, haadha manaa caalaa, hiriyaa caalaa Waaqayyo ayyaana siif haa laatu. Gaafan ayyaana argatte, fira argatta, qomoo argatta, maallaqa argatta, biyya siikaa hundu ayyaana sirra jiru laalee si duukaa biiga. Bakka nama ayyaana qabutu nama qaba. Ameen jetta. Yoo ayyaana qabaatte dubbiin keeyyuu nagaa. Maaloo haa dubbatu mucaan kun, maaloo haa kadhattu. Mee otoo faarfachaa oole ayyaana qaba ka. Ayyaanan baata siin jedha Waaqayyo. Ayyaanan tajaajilta, ayyaanan kadhatta. Warri na ilaallata jettu duwwaan ameen. Waa'een ayyaana gaafa dubbatamu nan teessisu dhugaadha. Zaaber Iyesuus ayyaanan dhufe. Ayyaana baatee dhufe. Warra cubbuun irra tuulame, warra seerri kaawwame sun akka mootummaa Waaqayyoon galle isaan godhe dhufee mudaa isaanii ayyaanaan dhoksee isin kana booda isin dhiiga qulqullooftaniittu. Ayyaanatu si dhaabe. Ayyaanatu agalgaa'ii si godhe. Ayyaanatu biyya lafaa keessaa butee si baase. Hammas ayyaanni kun sirratti haa dhangala'u. Ameen jetta. Ayyaana otoo qabanii galan gurba. Otuma ayyaana qabdu yeroo tokko tokko akka nama homaan beennetti ilaalamta. Otuma ayyaana qabdu mirga dhabda. Tuma ayyaanni Waaqaa sirra jiru firri hunduu si dhiisuu sitti fakkaata. Garuu waa tokko sitti hima. Ayyaanni sirra jiru sirraa diddiiga. Ayyaanni sirra jiru banee si dabarsa. Ayyaanni sirra jiru siin lubbuu fayyisa. Yeroo tokko tokko akkuma Daawit ayyaana baatanii dibata baatanii ari'atamuun jira. Amma namoota ayyaana qabantu iddoo qaban seenaa. Namoota ayyaana hin qabnetu irra waltajjii qabaam. Warra ayyaana qaban dhoksaa jiru. Dhoksaa jiru. Yesus gooftaadha. Ilaa sagalee tokko na guuta. Fira keef diina kee fuuldurattan ayyaana sii dabaladha Yesus. Yoo diddannaa ta'a namarra na galchi. Warra si jaalatu warra si jibbu fuuldurattan ayyaana si eebbisu. Simboodhuma sirra kaa'aa jedha Waaqayyo. Simboo qabaannan ayyaanni sirra raannan nagadduun milkoofta barattuun milkoofta. Yoo karaarra deemtu nooraa nama Waaqaa siin jedhu raabaa jaalaa baay'aa. Ayyaanni nama awwaarra deen agarre. Ayyaanni hidhaadha nama baasa malee hidhaatti nama hin galchu. Ayyaanni sirra jiru baasee si haa oofu. Ayyaanni irra jira gurba. Tuma ayyaana qabanii callisan. Yeroo tokko tokko tuma ayyaana caalu qabdu callisini. Haa godhani. Akka mootu beekta'u warra ayyaana qaban akka mo'an beeku. Kanaaf I don't care jedhanii deemu. I don't care jedhanii ija yaminaa wangeela lallabu. Bakka itti du'uun beeku garuu ilmaan du'a garuu wangeela kana lallabaan du'a jechaa deemu. Bakka yoon du'e soon jiraadhe sadan Kiristoos jedhe Phaawulos. Kanaaf mootota fuuldura dhaabatanii maaliif as dhufte wangeela lallabaa jira. Iyesuustu fayyisaadhaan jedhe. Isaan ala Waaqni ormaa kuni Waaqa miti. Isa kana miti waan jedheetu Waaqa mootonni jilbeeffataniif fuuldura dhaabatee awwaarradaa ture. Barana ayyaana hin fudhatta. Waaqolii tolfamaa caccabsuu jalqabde. Hafuura xuraa'ummaa irratti si dhibaa. Hafuura Waaqa tolfamaa irratti si dhibaa. Si dhiba Yesuus. Irratti si dhibaa. Irratti. Ayyaana qabu. Ayyaana immoo ijoollee hafuuraamaa. Ayyaana immoo miira kee. Ayyaana moota biyya lafaa seexanas ammoo of mo'uu dadhabdeefi ayyaana sitti irratti kan seexana mo'uu dadhabdeefi sii kadhatamuu irma sii kadhatama garuu ayyaana dhuunfaadhaan hin qabdu ayyaana nutti irratti baran ergaan sii qaba biyya lafaa keessa kuttee deemta seexanas mootee bira dabarta foon kees kiyyoo sitti hin ta'u hafuura foon kees moosisu ayyaana isaa sirra kaa'a. Bakka ayyaanni galabsi godha ayyaanni beekaa si godha ayyaanni balbala sii bana. Ayyaanni foolii gaarii sirra kaa'a. Barbaadamaa si godha.
Manadhaatti galanii ayyaanichi irra jiru hin teechifne gurbaa. Hin kadhataniidha. Tsalliyu wada ጸሎት ገቡ. Duras otoo mana sagadaa deemanii hidhaman. Qabaman. Charchiin keenya gidduutti qabaman. Waaqayyo manuma hidhaa charchii godhe. ጸሎት ጀመሩ. በምስጋና ጀመሩ. ገለታን ጀመረን. Barana otuma falmiin jiru galataan jalqabime. Bagatee jechaa jalqabime. Waaqayyo waan sirratti cufame sana sirraa banaa jedhe. Bamisgaana. Warra akka isaanii warri akka biraa godhanii hidhamanii jiru. Wangeela jedhanii miti. Namoonni kaan immoo naanna'anii dhaggeeffatu. Maal faarsu? Eessa nutti dhufan immoo har'a charchii godhanii immoo otuma jedhanii faarfannaan itti tole. Mee otoo isiniiti madaa baattanii waaqa kadhattu. Madaa baattanii waaqayyoon galateeffattu. Gosh bagan dhukkubsadhe. Waaqayyo dhukkuba koon oli. Abeet tamasgeen nama meeqa jedha. Dhukkuba keenya laallaa tomaan didde mitiire hin didde. Waaqaneesi waaqessinaan ta'uu dinnaan xabalan naqaa. Maarree dhattee laaltu giiftii koo. Akkas hin jedhin. Ilaa waaqayyo akka jedhu rakkinuma kee keessa taa'ina waaqessi malee yoo mormii sitti baay'atee iyyuu sin injifataniidha. Namoonni nama mormii sinitti baay'achuurraa kan kee waan goota wallaaltanas keessattu yeroo sin laalan abee fuulli keessan hin kolfa akkuma masqalaa ifaa deemtu garuu chaalenjii qabdu manni kee chaalenjii karaan kee chaalenjii kadhannaan kee chaalenjii ergaan qabasiif waaqayyo baga sitti baay'ate sin moosisaa jedhe. Akkamitti diinota nuun lolan moona kadhannaadhaan yaala ጸሎት ማሸነፍ የለም mo'uun hin jiru kadhannaadhaan hin kadhatani gurba. Aayaa waaqayyo sii jennee manaa baanee sii jennee akkana torra akkana taane yaa waaqayyo hin jennu tamasgeen. Biddeen namni isaanii keessa iyyuu hin ture tamasgeen. Garaan duwwaadha dullaa quufan tamasgeen. Uffay mee gaaf tokkuma mee gaafa rakkatte gaafa beelofte haalleluuyaa galanni siif haa ta'u jedhe. Karaan beekamne wayii banamee sii dhufa gaafas. Nuyi rakkina keessa teenye galateeffachuu waan dadhabneef nu eebbisuu dideen natti fakkaata waaqayyo. በችግር ውስጥ waaqayyoodhaan waaqessan harkarra jiru maal waaqayyo harki koo dhiigaa jira miilli koo qabamaa jira nan laal ture alaalum amasginu hin kadhatan. Haleluuyaa. Kana Phaawulos waa'ee hidhaa bakka dhimma hin qabu yoo hidhame wangeelatti hidhame miti deemaa bakka lallabaa dhugaa ba'a mana hidhaa taa'ee ergaa gurguddaa hedduu barreessaa ture. Manni hidhaa isaaf charchii ta'a ture. Manni hidhaa iddoo itti mul'ata fudhatu ture. Maqaa Yesuusin rakkinee dheeddiinni waan itti si galche sana keessatti eebba fudhattee mul'ata fudhattee kakuu fudhattee abdii fudhattee achi keessaa si baata. Achitti ergaa gurguddaa fudhatu. Ani na dhiba. Otoo mana hidhaatti hin galle ta'e ergaa hin barreessu natti fakkaata. Maal lallabaatuma oolaqaa inni kun hin gaadha. Gaafa gattaa'u garuu haalleluuyaa jechuu jalqaba. Yesuus gooftaadha. Rakkinuma keessa ta'anii waaqayyo galateeffachuudhaan waan nun lolu moona. Isa dhuma obsa qabaachuudhaan. Ani naa ajaa'iba. Gara halkan walakkaa. Simbirruun dabalu. Halkan walakkaa beektu. Dukkana limitii ulfaataadha. Hunduu raba. Hunduu obgatee inni xinnoo yoomaan hin jedhu hunduu inni biyya eegus hunduu xinnoo hin jedha. Halkan walakkaan baay'ee cimti. Halkan walakkaatti hin faarfatani. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Halkan walakkaa sagaleen baay'ee dhaga'ama waan ta'eef hin kadhatani. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Halkan ulfaataa akkamii keessa teesse waaqa keetti yoo iyyite waaqayyo deebii sii laata. Bakka halkan walakkaa masraa beetiin cufaadha namni karaan deemu halkan walakkaa hunduu haa bari'uudha. Isaan booda waaqayyo gooftaan dingata jedha samiirraa ka'ee dhufe inni biiroo isaatii 24 banaa ta'e eelaa raabataa nama akraadiyaa yeroo isaan halkan walakkaa iyyan hin dhufe mootiin ulfina lafa raasaa dhufe mana hidhaa raasaa dhufe waaqni ati waaqessitu miyya sirraa diigaa rakkina sirraa diigaa. Ameen. Lafa raasaa dhufe gaa Yesuus socho'i lafaa hin ta'edha. Lakkaa ofumaaf gadi bu'e too garbeen ifaa gadi bu'anii lafa raasani lakkaa ofumaa gadi bu'e ergaan sii qaba barana waaqayyoo warra eegdan ofumaa gadi sinii bu'an jedhe. Ameen. Gadi bu'e lafa raase manni hidhaa jalatti siqikte otuma akkasitti urgufamtu maaxafaan gadhiisinatti fakkaata. Hunduu reeqqisee balballi baname dingata jedhaga dingata barana salphina miti ulfina wayii si argata. Ila dingata eebba wayii si argata. Dingata utuu kanattuu waaqayyo waa sii gochuu jalqaba. Dingata utuu kanattuu waan miila kee baasa.
warri ameen jette waaqayyo kadhannaa si haa eebbisu. Kadhannaa suma mataa kee fayyada giddella yatsallu fayyade hindu beekaa gurbaa akka waan itti ejjetee baneetti hin baname. Sila mana hidhaa keessa hundu gubataadha halkan walakkaa waardiyyaan rafte waardiyyaan nu rafee ulfitta manee rafe balballi banamte akkeen natti fakkaata Phaawulos namni tokko hin bayinaa nu miti waaqa godhe taaga jedhaan callara amma lafti baru obsaan yoo obsaan teesse irma moota. Ameen hin jettu namichi gaafa xinnoo hiixatee aragatu balballi mana hidhaa banaan wayyoo na fudhadhu gaa goorgisii koo jedhe na uf galcha warri goorgisii jechaa turte shaka goggochuudha gaafa ka'u wayyoo sii basteenya miti galgala ofii hiite dhageessanii gosh laalimee waaqayyo diina koo akkatti billaa ofitti fudhachiisu hin jettanii tosin ta'e reefa ishiin awwaaluu dhaqa gosh ofaa murtoottanii kaameraa qabaata waraabdu jechuudha. Inni Phaawulos garuu kanan goone ammayyuu mana hidhaa keessa taa'ee warra samiidheef waan gaarii godha. Dhiisi warra samiidheef waanuma gaarii godhe. Kitteellam dhugaa waaqa sitti hammamu warra samiidheef waan gaarii godhe. Galgala kee waan guddaa godha. Salphinaan mana hidhaa galtee jarri ulfinaan mana hidhaatii baata. Xummura isaanii na dhiba harka kee ol kaase rakkinaan gadi buutee ulfinaan ol kaata. Oo siimaa ta'u am ergaan himaa lallaba fixoon kadhatatti galanyaniina ergaan himaa isinitti himaa tokkanumaan galtaniin gaa Yesuus gooftaan balballi dhaabanamee bakka ofin ajjeese itti ejjirtu hundumaa isiranyaa hundumaa laallan hunduu jira maaltu qabees itti ejjise isinu akka kee miti laallani harkirraa hidhaan hin jiru miilarra hidhaan hin jiru safuu dhabbo anamma waadiyyaa ta'ee kanatti ramadametti dinkee akkana argeen beenne maaloo fayyuudhaan maaltu narraa eegamatte namitti laskaatte waa tokko bichaa godhe dhaqii jarreen maatii kee waan ishi harka kee ol kaase har'aa kaasee jedheedhe harka kee ol kaase erga ol kaafte kaagariin deebisi ilaa maqaa Yesuus fayyinni mana keefaa ta'u fayyinni maatii keefaa ta'u amansiisuudhaaf haadha nama harka ol kaasisnaa Phaawulos kaase erga kee ishi namitti harka ol kaase jedhe irraa kaase biyya lafa seexana hiyyoo foonii dhiigaa hundumaa gaaree bakka hin cuubamta amma namittiin dura of ajjeesuu kaate manni fayyitu qeen hin fayyu ameen jetta rakkinaa tarra rakkattu kana nama wayittiin oolchuuf borun barsiista borun lallabda bor anu akkanan ture anu kana keessan darbe ameen ilaalaa ijoollee lakkaa waaqayyo karoora qaba otoo Phaawulos mana hidhaa sana hin galle ta'e namittiin maatii keessa hin fayyu ofiis hin duutiyyuu ture waaqayyo humna du'a bara baraa sanarraa cabse Samboda jarree wayii dhoksaatti dhufanii bakka deemaa bakka jedhan jarra akka warra Roomaa ta'an quban qaban dura lakka sanyiidhuma isaanii reebaa turan isaan hin galle waan ta'eef akkamitti nu hiitan dura amma immoo dura addabaabayitti mul'inatti nu hiitanii dhoksaadhaan galaa nuun jettu hin barbaannu maa seeran nu hidhee seeran nu baasan amma immoo ganaa didu akkasiire dhaqaa bakka waan sobaddaa ishi dhufan maaloo Phaawulos yeeku yaa Sillaasee yeeku maaloo akkanan seene dhugaa waaqa maaloo dhiifama nu godhe namni waaqa ammoo nama dhiifamaati bakka doongar bakka dhiisa haleluuyaa daanii galanii gammadaa keessaa ba'an ila harka kee ol kaase madooftee turte har'a gammadaa keessaa baata.